السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنوتا هرقا كيمستري فيزيكسي في برنوتا بيرو دبلتي منا كيسان تيساني براتو أكدان ديسان كانكو بقبدو يوهم بيك نتاي هر بردا آبي منا كيسان تيساني أكا جايباتي سين برسيسو دندو سينيف كبادي رفيتن جرا كيسا فو إجولي كينيا كان بيا كيسا جرتان برسنتا سغلتما فيديو كون كان فايدو إسينيفي سببني إجولن بيا كيسا جرتو منا برومسا داتي براتا جرتي وان تاتي فوجي منا يرو إسينيف كنامي آبي كان فايدمتاني وان بربادن جتشورا فيزيكسي كيمستري akkasumas herrega baay'ee kan isiniif dalagu jechuudha akka ajaa'ibatti jechuudha bakka sammuu keessanii bu'ee kan isiniif dalagu aappii ajaa'ibaatiin wal isin barsiisa aappii kana orjinaala isaa eessa akka buufattan viidiyoo kana gara dhumarratti kan isinitti himu ta'a aappii bakka nan buufadhaa isiniin jedhe buufadhaa orjinaala isaa jechuudha hanga dhuma viidiyoo kanatti like share subscribe gochuu hin dagatina amma kallatti mankara baromsaa isin dabarsa egaan hordoftoota kiyya walitti deebinee jira akkuma reefu mata duree irraa isiniif tuquu yaale mana keenya teenyee akkamitti barumsa baratuu dandeenya akkasumas barnoota herregaa yookaan barnoota fiiziksii akkasumas barnoota keemistirii akkam goone mana keenya teenyee baratuu dandeenya ani herrega kaalkuleet godhuu hin beeku jettanii rakkatuun hin jiru jechuudha amma booda isteeppiyaan sitti argisiisu kana duwwaa hordofuu qabda egaan hordoftoota kiyya ani aappii kana gadi buufadhee waan qabuuf keessa seeneetiin isin argisiisa jechuudha ani gadi buufadhee waan qabuuf gadi buusuun nan barbaachisu aappii yeroo duraaf keessa seentan haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa jechuudha sirriitti hordofaa isteeppiyaan isin argisiisu sirriitti yoo hordoftan jechuudha waan barbaadan aappii kanarratti kaalkuleet godhuu ni dandeessu yeroo inni akkanatti isiniif bane hordoftoota kiyya maal gootu asirratti gadi buutanii get started bakka jettu kana yeroo tokkoof kilik gootu anama irratti cuqaaseetiin jira ammallee asirratti maal gootu continue jettanii gara fuula duraa deemtu jechuudha yamatti kennitan amma asirratti allow gootanii jechuudha allow gootanii gara fuula duraa deemtu jechuudha sana booda hordoftoota kiyya haala kanaan kaameeraa isiniif bane jechuudha nama kaameeraa alatti hin deebisee jechuudha fakkeenyaaf kitaaba yookaan kaalkuleeta waan irratti deebii barbaaddan jechuudha kaameeraa kana irratti qabdu jechuudha yoo barbaadan irratti illee barreeffatu ni dandeessan asuma irratti illee barreessitanii kaalkuleet godhuu ni dandeessan jechuudha mee fakkeenyaaf nama kaameeraa isaa iskaan godheetiin isin argisiisa alatti deebisee amma kun akkuma argitan waan kana isinillee herreddanii argachuu ni dandeessan gatii isaa fakkeenyaaf amma asirratti lama baay'isuu jaha ida'uu xaa jedha hiruu lama walqixa taa 8 jedha gatii xaa kana barbaannama fakkeenyaaf okay gatii xaa kana barbaannaa jennu jechuudha fakkeenyaaf deebii kan argatuuf dirqama gatii xaa kana barbaaduu qabna akkamitti arganna kan jedhu waliin ilaalla asirratti yeroo tokkoof okay gootu jechuudha okay jira okay kanarratti yeroo tokkoof cuqaastanii kaameeraa kanaan kaafattu jechuudha bakka san qofa irratti deebiftanii nan kaasan amma na eega kaaseen jira kun amma akkuma argitan hordoftoota kiyya sana booda hordoftoota kiyya kun akkuma argitanii amma asirratti naaf kaasee jira jechuudha kaameeraa kana kaaseetiin jira amaal gootan amma asii fi as qabdanii jechuudha hanga san qofa irratti deebistanii jechuudha iskaan gootanii jechuudha sirriitti xiqqeeffatanii jechuudha akkanatti eegaa ol qixxeeffatanii sarara kana qabdanii hordoftoota kiyya qaccee sarara kana qabdanii akkanatti xiqqeessitu jechuudha ni xiqqeessitu hamma kana qofatti deebistu jechuudha xiqqeessitanii kun waan amma xiqqeessaan jira akkuma argitan jechuudha xiqqeessitanii hanga kana qofatti deebifattu jechuudha sana booda maal gootanii kun waan amma deebiseen jira jechuudha sana booda hordoftoota kiyya maal gootanii gubbaa kanarratti ol deebitanii raayitii jira raayitii kana itti cuqaastanii jechuudha walumaan eegnama waan nu dhufu dirqama garuu shabakaa yookaan waayifaa qabaatuu qabdanii jechuudha kun akkuma argitan amma asirratti jechuudha haala kanaan naaf kaayee jechuudha waan isin ajaa'ibu amma kun argitanii akka reefuu achirra kaayisan kunoo lama baay'isuu jaha ida'uu xaa hiruu lama qixataa 8 jedha okay amma asirratti gadi buutanii isa kana akkamitti akka inni kaalkuleet godhelle hunda isaa gatii xaa kana barbaanna hordoftoota kiyya fakkeenyaaf irra deebitanii waan kana kan biraa yoo galchuu barbaadan idiit bakka jedhu kana cuqaastanii jechuudha itti galchitu jechuudha kan biraa jechuudha amma kun isa sirriiti waan ta'eef deebii isaatiin barbaada waan ta'eef asirratti gadi buutanii maal gootan jechuudha hordoftoota kiyya solve problem bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha sana booda hordoftoota kiyya waan isin ajaa'ibu haala hin eegamneen jechuudha isteeppii guutuu waliin asirra isiniif kaayaa jechuudha kun argitan amma kun reefuun tana orjinaala kanan asirratti barreeffadhee sanii jechuudha hordoftoota kiyya argitanii amma asirratti fidee jechuudha lama baay'isuu jaha ida'uu xaa qixataa 8 kun kan reefuun barsiifa kan reefuun barreesse sanii hubadhaa hordoftoota kiyya isin maal gootan jechuudha amma jala kanatti naaf tarreessee jira maaltu isin irraa eegama asirratti gadi buutanii isteeppii akkamiin akka gatiin xaa kun argame deebii argatuuf asirratti gadi buutanii maal gootanii reveal step bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha sana booda kunoo haala kanaan naafide jechuudha amma argitanii amma asirratti hordoftoota kiyya gadi buutu jechuudha ni eeggattu daqiiqaa sakandii muraasa ni eeggattu jechuudha sana booda maal gootu jechuudha ammallee gadi buutanii asirratti isuma kana cuqaastu jechuudha ammallee isteeppii itti aanu akka inni isiniif fiduuf isa cuqaastu kunoo amma yeroo nan cuqaasu hordoftoota kiyya argitanii
sirriitti ilaala hordoftoota kiyyaa amma kaalkuleet godhee guutummaan guutuutti naa fidee jechuudha kun gatiin ta'a meeqa akka ta'e asirratti hubadha gatiin ta'a 4 naan jedhaa jira jechuudha argitanii haala kanaan jechuudha hordoftoota kiyyaa argattu jechuudha deebii isaa guutummaan guutuuttu ni argattu gatiin ta'a 4 tahaa jechuudha haala kanaan deebii isaa argattu jechuudha hordoftoota kiyyaa fakkeenyaaf yeroo barsiisan hojii manaa isiniif kenna jechuudha hordoftoota kiyyaa haala kanaan jechuudha kaameeraa keessan qofa irratti qabdanii waan isin dhibee barsiisaa gaafatuuf akkasumas barataa biraa gaafatuuf hin cinqamtan jechuudha teekinooloojiitti fayyadamtanii waan barbaadan sirreeffatu yookaan dalaguu ni dandeessu jechuudha kana isin nama fakkeenya isin argisiise moor isin kana caalaatti hojjettanii bu'aa isaa arguu ni dandeessanii jechuudha keessaafuu ijoolleen keenya warreen biyya keessa jirtan jechuudha baay'ee isin fayyada jechuudha hordoftoota kiyya baay'ee takka isin fayyada fakkeenyaaf wanti kun sammuu keessan bakka bu'ee dalaga namoonni tokko waan kanarratti waan kawaa jedhan hin dhabaman jechuudha kun sammuu namaa balleessaa yookaan namni akka waan hojjenne gargaaraa nama taasisaa kan jedhuuf korrojjii waan jedhamu miti haala isinitti hojjettan hundaa yoo ati sammuu qabaate kaalkuleet godhee lafa sii kaa'ee jira fakkeenyaaf kun akkanatti ta'e gatiin isaa hagana dhufa jedhee lafa sii kaa'ee jira jechuudha ati asirraa ilaaltee fakkeenyuma kan isa kana moo fakkeenya foormulaa fudhattee kan biraa haala kanaan hojjettee deebii isaa argatu ni dandeessa jechuudha okay kan biraatti isin dabarsa otoo amma bilbila irratti barreesseen isin argisa karreefu waraqaa irratti barreesse fakkeenyaaf kitaaba irra jiru akkasii haala saniin suuraa kaafannaan isiniin jedhe okay amma kan isin argisiisu bilbiluma keenyan akkamitti kaalkuleet godhuu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa asirratti dhuftu mallattoo qalamaa tanaa jira mallattoo qalamaa tanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isinii fida akka isin asirratti waan barbaadan barreessitan isin gaafata jechuudha kan barbaadan barreessitu isin hordoftoota kee asirratti bakka duwwaa kanarratti gadi tuttanii mee amma fakkeenyaaf kanuma reefuu san asirratti haa barreessu hordoftoota kiyya sirriitti na hordofaa kun waan amma hordoftoota kiyya kamaree fuusan asirratti barreessee jechuudha maaliif jechuudha yeroo kiyya qusatuufin kamaree fuusan asirratti isiniif barreessa hordoftoota kiyya akka isinillee sirriitti adda baafattaniif ifa akka isiniif ta'uuf jechuudha kun akkuma argitan amma asirratti 2 baay'isuu 6 ida'uu xaa hiruu 2 qixataa 8 jedha gatii xaa kana barbaanna yeroo akkanatti haala kanaan asirratti barreeffatan jechuudha maal gootan asirratti deebitanii next bakka jedhu kana yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan select isiniif ta'a kun akkuma argitan amma hordoftoota kiyya ufumaan akkanatti ol isiniif darbaa jechuudha akkuma argitan nama isin asirratti step inni itti dalagee fide argatuuf jechuudha asirratti maal gootanii rival step bakka jedhu kanarra yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha sana booda jechuudha haala kanaan gadii kanatti isiniif fida jechuudha isiniif tarreessaa jechuudha hordoftoota kiyya haala inni itti hojjetame hundaayyuu jechuudha step isaa hundaa'u haala kanaan isiniif tarreessaa jechuudha isin maaltu isinirraa eegama hordoftoota kiyya step isaa kana hanga dhumatti argatuuf jechuudha rival step bakka jedhu kanarratti cuqaastaniituma hamma dhumatti jala deemtu jechuudha ammallee stepin isaa hin dhumanne gatiidha hin arganne jechuudha barbaaduutti jirra waan ta'eef ammallee asumarra cuqaastutti deebitanii dhuma irratti hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha gatiin xaa jechuudha 4 tahaa jechuudha haala kanaan jechuudha isiniif fidaa jechuudha dhuma irratti haala kanaan deebii isiniif kennaa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan jechuudha waan barbaadan kaalkuleet gootanii jechuudha argatu ni dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya barnoota akka keemistirii fiiziksii akkasumas keessaafuu jechuudha warreen kaalkuleeta jechuudha isin dhibu jechuudha baay'ee isin gargaara appiin kun itti fayyadamaatii hordoftoota kiyya bu'aa isaa isinu ni argitu jechuudha haala kanaan hordoftoota kiyya waan barbaadan hojjetu ni dandeessu jechuudha barnoota akka keemistirii akkasumas fiiziksii herreegaa jechuudha karaa salphaa ta'een hordoftoota kiyya otoo yeroo keessan ofirraa hin gubiin waan barbaadan jechuudha beekumsallee irraa fudhata itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha yeroo ammaa kana jechuudha teekinooloojii waan hundaa'u salphisee jira yoo itti fayyadama teekinooloojii wallaaltan malee waanuma hundaayyuu jechuudha akka yeroo keessa waliin wal qabatutti jechuudha teekinooloojii waan hundaayyuu salphisee jira jechuudha hordoftoota kiyya kanaafuu gaa aappii kanallee orjinaala isaa eessaa arganna jettanii jechuudha cinqamuun keessan hin hafu jechuudha karaa salphaa ta'een jechuudha hordoftoota kiyya aappii kana orjinaala isaa telegiraama kiyyarran isiniif kaa'aa jechuudha telegiraama kiyya kusijii miidiyaa neetworkii ka jedhuudhaan isiniif kaa'aa jechuudha chaanaala oromaan ka jedhu kana jala eega dhuftanii hordoftoota kiyya aappii kana buufatuuf akkanatti gamana sarkistuu jechuudha sirriitti hordofaa namoonni baay'een jechuudha bakka aappii buufadhaa jedheen dhiisee bakka biraatii buufatee nu dalaguu didee warra jedhutu jira hordoftoota kiyya asirratti dhuftanii jechuudha abaawut bakka jedhu kana cuqaastu jechuudha eega chaanaala kiyya jala dhuftanii karaa harka bitaa gamana sarkistu chaanaala oromaan profaayilii isaa kana sirriitti dabaafadha eega asirra dhuftanii jechuudha as harkistuu jechuudha sarkistanii abaawut bakka jedhu dhumarratti ni argattu irratti cuqaastu yeroo tokkoof jechuudha yeroo isin irratti cuqaastan gadii kanarratti maaltu isiniif bakkuun akkuma argitan hordoftoota kiyya gama kana yoo as dhuftanii telegiraama kiyyaatu jira telegiraama kanarratti cuqaastanii kallattiin achirra dhattanii jechuudha orjinaal aappii kana achirraa buufatu ni dandeessanii jechuudha aappiin kun gaa namoota miliyoonaan lakkaamuutu
itti fayyadamaa jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaafuu jechuudha biyyoonni gurguddatan wanti isaan itti fayyadaman irra guddaan teknooloojiidha jechuudha. Nu garuu teknooloojii ni tuffanna jechuudha. Hin beeknu mi'aa teknooloojii hin beeknu. Mi'aa teknooloojii baratuu qabna dirqama jechuudha. Teknooloojiin bu'aa guddaa akka addunyaatti yeroo ammaa kana bu'aa guddaa fidaa jira jechuudha. Garuu itti beekuu dhabuudha malee yoo itti beekne waan hundaayyuu laaffisee jira jechuudha teknooloojiin. Egaan hordoftoota kiyyaa barumsi keenya kallattii sadiin isiniif tamsaa jiraatu ni yaadatama. Gara Facebook Oxygen Media Network fi akkasumas YouTube Oromaan fi YouTube Oxygen Media Network fi gara TikTok Oromaan kan isiniif tamsaa jiru ta'uu ni beekama. Warreen gara Facebook Oxygen Media Network tiin na hordoftan illee barumsa parsantaa 15 qofa argattu jechuudha. Sababni jechuudha barumsa bal'inaan gara YouTube irratti dabarsaa jira waan ta'eef jechuudha. Gara YouTube keenya dhufuuf jechuudha osoo maqaa keenya barbaaduuf hin ciqamne profiiluma Facebook keenya jala gadi seentanii watch now bakka jedhu kana cuqaastanii kallattimaan YouTube keenya keessa isin galcha jechuudha. Achirra dhattanii bal'ina isaa barumsa keenya bilaasha osoo birrii tokko hin baasin achirratti baratuu ni dandeessu. Egaan hordoftoota kiyya viidiyoon har'aa kun akka isin gammachiisuu fi akka waa irraa baratan abdii guddaan isinirraa qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Dinkii fi barsiisaa keessan kana jajjabeessuuf chaanaala Oromaan subscribe gootanii mallattoo notification irra kaa'uu hin dagatinaa viidiyoon dabalataa ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf. Akkasumas viidiyoon kunneen akka namoota baay'ee bira ga'uuf please like tuquu hin dagatinaa daqiiqaa muraasa isinitti fudhata. Akkasumas hiriyoota keessan birallee akka dhaqqabuuf share waliif godhaan isinin jedha. Keessafuu warreen ijoolleen keessan mana barumsaa barataa jiran jechuudha mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa barataa jiran jechuudha. Aappiin kun baay'ee isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Share waliif godhaa wal biraan ga'aa isinin jedha. Hordoftoota kiyya viidiyoo narraaf qopheeffadhelleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinuutti horaa bulaa liibana.